السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في جالة همتوتا أردفتوتا ماتي أنفال جمال جفتو ججواتو نقاك السني فيادا بقى نقات هاتني بقى نقات جراتني والله يرو توكو توكو يرو توكو توكو أصو إسني جادد ونينا ما أرسلو ممودتا النسمة ليوجتني مجتي قرآنك أباتي سربتي قرو ولا لنسراي أكسكو إجتة نمني توكو فاجة شارع وان كوني مالي إسا هبتوك أبا فكين يف أمنتي جتشو لبو أجتشو نمني أمنتي راها فنجرو أمنتي نما كميتو أمنتي كمو أكا لبو تتلال لما لبو جالس جبه فما نمني لبو وفي جالا أمنتي جبه سجرا نوتي قرآني كينا أمنتي كينا والله لبو كينا أولتين جالنا كنافو يرو هدو كان دوغو غورتي سان جالا كان جلان روبا اسيتو ما عارسا اما سجيسني ان جيسي فهمتا مالي تاتا امنتي كينا نمجي سانجو حقان على رتي نمجي سانجو نمني اجيفمو قبو نما اجيسي نما بدي غوردا دلغي مالي سنو حق رت كربين جدت ادم مالي جدسنيت ملفاكاسني نمنا دبن فكينياف علماء غافتن علماءتي مال جدني yoo isi waan san beeytee amantii kenna xureessuuf akkas gootee taate adabbii si barbaadamu itti kennamuu qaba ifamni godhafuuf hin qabu garuu yoo isin osoo beekin wallaalin sarraa waan kana hojjette taate dhiisa fi jedhan ulumaan gurdaan gaafatamnaan jechaadha kanaafuu namni kun irraa hafee maatii keessan ajjeesanii si ajjeesanii biyya saniin galtu maalin taatu ajjeesiisuu hedanii maal gootanii walitti borcitan dirqama bakka amantii nama xureessuu qabdan jechaadha feemasi ta'uuf beekamtii argatuuf noo dogoggortanii jirtanii aan fakkeenya fi namni hedduun kanaan sababeeffatee kitaaba amantii kiristaanaa isaa ta'u amantii birallee kan cicciraaf yaadinii yookaan kan deeman jiran kun dogoggora guddaadha maaliif jennaan kitaabni keessanillee rabbirraa bu'e quraana afuritu bu'e rabbirraa afur keessaa nuti kan itti amannu quraanaa jechaadha كما ربي صلى الله عليه وسلم كون اللي رب الرابوه ندوم يو قرآن أفوري بو إسانيت هن أمني يونتي توراة إنجيل فرقان زبور كان أفون وكان كيسا فرقان تمنى قرآن جتشادا كان كما ربي ترتبوه نمني إسانيت ما بقى يو أمنتي مسلمة جلاني قداي فلاج أكستي إلالا والله دوغو قرتني جلتني yeroo baay'ee yoo rakkinni tokko uumame namni dursee dubbatu namni maaliif amantii kenna kam gootan jedhu muslima jechaadha yeroo ergamaa rabbii arrabsan sallallahu alaihi wasallam yeroo qur'aana ciccira yeroo akkas godhani osoo gubuun ajjeesuun sila shari'aan nu hayyamu taate sa gumni ajjeesne garuu shari'aan kenna san hin hayyamu shari'aan kenna nama ajjeesaa hin jedhu nama miidhaa hin jedhu siniif galee nama isin miidheyyuu dhiifama godhaa fi dhiisa fi jedha malee nama isin miidhe ajjeesa tuma maal godhaa hin jedhu osoo akkas jedhe yeroo ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kararratti qoree guuranii kararratti waa adda addaa isaan godhanii odoo isaan salaatanii kosii asirratti darbaa turanii maal jedhan sanii silaahu nama ajjeesan ture garuu amantiin kenna nama ajjeesuu haqaan alatti ni orga lubbuu tamiyyuu haqaan alatti baasu ni orga moo namaa miti hoola fir'ee yoo qalaniyyuu biratti albee morodu shari'aan kenna ni orga shari'aan islaamaa ni orga lukkuu qaluu hedduu biratti albee morodu hoolaa qaluu hedduu biratti horii qaluu hedduu biratti albee morodu laal argite kanaafuu namni hedduu viidiyoo ofii baay'effachuuf viyuu baay'effachuuf mucattii quraana qabattee sirbitee ajjeefamtee jirti mucattiin quraana qabattee sirbitee ajjeefamuufiti maaliif mina sooshaachuu namni tokko feemasii ta'uuf kijibuu qaba jechaadha خير insha Allah sijammat homaatu fakkeenya famma isi yeroo dhiifama godhaniif sammaal gootee ni suduje maal jedhanii namni sudujamuu fi qabu hinjiru rabbii tokkicha malee kaanuti rabbii tokkicha malee homaafu suduju
namaafis hin suduunyu mukaafis hin suduunyu waanuma fedheefuu hin suduunyu eenyuuf hin suduunyaa rabbii tokkichaaf suduunyu maal jedhaniirree ummanni suni lakkii hin suduujinii jedhaniin maaliif jennaanini wanti suduujamuuf rabbii kaaliqaa qofa kaa malee waa biraafi miti kanaaf wallaahi obboleewwan kiyya yeroo garii namni dirqimaan osoo ati hin barbaadinii gara biraas oofu jira jechaadha osoo ati hin fedhin osoo ati dubbatuu fedhin osoo ati barbaaduu fedhin osoo ati waan fedhin jedhini tokko mucoon kuni odoo yoo san akkuma Asiyaan dubbattee as ba'ii dubbadhu maaliif akkana gootee muciyyoo bakkana barbaadaa jetti san akkasumaan fidanii okay bareeda namni hedduun viidiyoo san irratti maal jedhanii hojjeessanii Asiyaa ጠንካራ ሴት ነሽ ጎበዝ ሴት ነሽ ግን እቺ ልጅ ትገደል ባያችሁበት ቦታ ግደሏት ቪዲዮ ተኮ አርጌ መሰረት ይወፍዴ ኮፒራይት ነርት ፍዳ ግደሏት ብለሽ እንዴት ታውጃለሽ አሲያን አፋራ ረቢፋትለ አፋራ ማሪፋትለ አከስንጀነ አጀሳን ጀነ ሙጨቲን ኩን ኤስ ጅርቲ ሴረት ነው ሀዲያችሁ ጀት እንኑም ቱንጀ አንስን ጀዳ ማሪፍ ጀናንኒ namni tokko quraana kiyya quraana rabbiin buuse quraanitti amanu tokko yoo qabatee akka malee sirbi akka malee godhe nin jedha seeratti nu hadheettu innaa isii sun ajjeesaa hin jenne seeratti nu hadheettu maaliif jennaa yoo seeratti dhiyaatte seerri seeran isii kennan fakkeenyaaf osoo Suudii keessa jiraatte hagas dubbiin sun ba'ee mootummaa bira ga'ee asii isin araarsan hin jiru maaliif jennaa waan amantii waan ta'eef waan seeritti murteessu seerri kennaaf malee lakki Itoophiyaadha lammi biyya keessaniiti isin warri tiktookii araarsan hin jiru rabbiin godhu immoo Dubaay san jiraatte mucattee kanaafuu yeroo hedduu namni tokko yoo waan kana godhe wanni kun maal narra geessa maal narratti fida dudduuba isaa maaltu jira jedhee hubatuu qaba dirqamuma sirbeef jecha dirqamuma waan tokko godheef jecha jedhee kaa'oo godhuuni wallaahi barbaachisaa miti amma yeroo baay'ee yoo nu qeequu barbaadanii ani ijoollee lama hangammaa kan dagannee jirti yoo nu qeequu barbaadan maal jedhani gaaf tokko hada jaafannaan jedhan warri qaama qullaa deemu ijoollee musliimati warri suuraa ofii viidiyoo feera dhugaa yoo dubbanne yoo dhugaa walitti himne ijoollee musliimaa qofa ijoolleen biyya arabaa baatee jirtu suni waa meeqa hojjetaa jirra waa meeqa laaqaa jirra dho'isattis ta'e ifattis ta'e maal garee jaarratanii bilginaa irratti viidiyoo qullaa qaama qullaa suuraa biizinasii jedhanii walii ergaan jiranii dhugaa yoo dubbanne sun hundi musliima bakka namni keessi isaa sammuun isaa rakkoo qabu amantiif amantii walitti buusu yeroo hedduu ni yaala garuu isaaniif hin milkaa'u malee yeroo hedduu ijoollee xixiqqoo ganaa asii walii haasuuf hin taane keessa osoo isiif taate kan amantiif amantii walitti buusuu deemtu kan sabaaf saba walitti buusuu deemtu ijoollee hedduutu jira ijoolleen beenu jechaadha kun maaliif barbaachisaa namni tokko namni amantii ofii jabeeffatu amantii namaa hin tuqu wallaahi namni amantii ofii beeku amantii namaa hin tuqu osoo namni hundumtuu amantii ofiitti amanee amantii ofii jabeeffate Itoophiyaa keessatti bilginaan hin baay'atu Itoophiyaa keessatti dhiiraaf dhiira waliin fuutu dhalaaf dhalaa waliin fuutu laalamee kana bira darbinee namni biyya ambaa dhufan kun ijoolleen biyya ambaa dhufan kun baqa hin jiraamire akka isaan itti jiraatan garuu yeroo maatiin isaanii dhaga'uuf deemanii ka of ajjeesanii ka of rarraasanii ka of maalii godhan isaanuma jecha ofii hoo suuraa qullaa dhiiratti hin ergan viidiyoo qullaa dhiiratti hin ergan akka barbaadan kalaas akka barbaadan jiraatanii geessanii ergasii booda viidiyoon kiyya ala ba'ee suuraan kiyya ala ba'ee maatiin kiyya nadhiisu kana gaaf kamna kaase gaafa na fuudhe san na kaase bilbila isaatirratti waan akkana na godhu seeni haganni viidiyoo kaameeraa sitti qabeessi kaasu maal hojjettati maalidha maal immoo jaarsaaf jaartii yoo taate leesh bilbilaan kaameeraa wal kaafta qaama qullaa kee yaani nuuraadhaan indee silkii san ijoolleen kee ilmaan keetu ballaan akka ijoollee musliimati jedhan wallaahi alaziim akka shari'aan keenya jedhutti dubartii tokko laal hanga asii namni isiin beeyne asii ol arguun qabu qaama isii laal asii ol namni isiin beeyne arguun qabu jilba immoo jilba laali jilba asitti jilbaa gaditti asitti boodii dirannee deemu amma fakkeenya fi asitti akkanatti boodii diratanii deeman kuni
Inde haadha kiyya duraayyuu shari'aan hayyamu. Ilma kiyya duraayyuu shari'aan hayyamu. Abbaa qaama abbaa warraa kiyya duratti malee. Kun maal jedhama? Qaama ooraa jedhama laal. Qaama dhokfamuu qabu. Moo qaama saalaa qofa. Qaamni dubartii iddoon dhoofamuu qabu. Fakkeenyaaf dubartii isiin beeyne birattuu ani akkasitti boodii diradhee gabaabduu huccuu diradhee deemuu shari'aan hayyamu. Maaliif osoo shari'aa kennan beekin shari'aa kenna qeequuf warra akkas deemu muslima warra akkas deemu muslima no muslimaa miti maqatu muslima bar maqatu Faaxumaadha Khadiijaadha Zaytunaadha malee isittiin suni muslimummaa keessan jirtu. Maqaan muslima naman godhu maqaan kiristaana naman godhu maqaan feenxee naman godhu yoo itti dalayde malee waan amantii kee yoo itti dalayde qofa malee osoo ittiin dalagin fakkeenyaaf ati amantiin kee kiristaana garuu waan amantii kee jedhu hin hojjettu ati kiristaana jedhamta ati amantii kee muslima waan amantii muslimaa jedhu hin hojjettu hin salaattu rabbiin hin sodaattu ati muslima jedhamta laa hin jedhamtu. Namni tokko gaafa salaatu isarraa kafareera jechaadha. Salaata rabbii dhiiste taananii ati islaamummaa keessaa baate jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee wallaahi ijoollee miidiyaa irratti wal baradhe kan isii hedduu isii yeroo baay'ee nama keessa nama hundaa miti. Nama muraasa kan keessi isaa akka malee sharrii qabutu jira. Akka malee sharrii qabu jira. Kan muslimaa keessattis argeera, kan kiristaanattis argee ijoollee feenxeetti illee argee jira. Nama hiriyoota jedhee hin qabadhe. Nama jibbinsa amantii qaban, amantii tokkoof tokko walitti buusuu deeman. Fakkeenyaaf mee hin sobnu wal sobuun hin barbaachisu. Itoophiyaa keessatti akkamitti jiraataa turre? Akkamitti jiraataa turre? Musliima hojii shangoon qabdanii, kiristaana hojii shangoon qabdanii, eshi hoo feenxee hojii shangoon qabdanii, baaltinnaan qabdanii, yoo namni du'e walitti hin dhuftanii, yeroo cidhaa walitti hin dhuftanii. Fakkeenyaaf an akka mana keenyatti yeroo cidhaa warra amantii musliimatillee addatti qalama warra amantii kiristaanatillee addatti qalama. Wallaahi obboleewwan kiyya kana dura heeruman hunda obboleetti hangafa kiyyaa obboleessa hangafa kiyyaa obboleetti narraan aantee dhalatte kuni marroo yeroo an biyya alaa jiru obboleetti hangafa kiyyaa yeroo an biyya jiru obboleessi hangafaa guddaan ka isii dura yeroo biyya alaa hin jiru obboleetti narraan dhalatte yeroo an biyya alaa jiru ka isirraan dhalate yeroo biyya alaa jiru fuudhe. Nama afur keessaa sadii an biyya alaa jira. Lee sadii afur biyya alaa jiraan. Durba lamaa fi dhiira lama an biyya alaa jiras. Kaan Suudii jira kaan Kwaatarii jira. Kana hundaafuu qalanii jiran amma dheenga dhiyoomtana ja'a afur moo ja'a shan ramadaana dura ramadaana dura obboleettiin kiyya heerumtee jirti. Warra amantii kiristaanatii addatti qalamee warra amantii musliimatii addatti qalamee jira. Hin jiru wanni akkasii dhugaama biyya keessa wanni akkasii hin jiru. Wallama adri ani miidiyaa maratti kana arge malee jibbiin sagana waliif qaban kana miidiyaa maratti arge malee hin argine. Maaliif hin jiru faamilii keenya keessa wajji nyaannee wajji dhuyina. Bas farsoo isaaniin dhuyine araqeen dhuyine foon isaaniin nyaanne seenaa biddeen walumaan nyaanna dabboo walumaan nyaanna waa hunda walumaan nyaanna sargii walumaan godhanna du'allee walumatti dhufna. Bakka yeroo du'aatu dubartiin qabrii isaanii hin deemtu manumatti hafti. Warri dhiiraa ni deemanii warri dhiira kiristaanallee ni dhufanii masjidan seenanii alatti eeganii reeffaduu gargaaranii deemanii. Kanatti guddannee aadaa akkanaatti guddannee yoo biyyaa baanee biyya arabaa dhaqnu yoo biyya arabaa dhaqnu biyyaa baanee maaliidhaaf wal jibbina maaliidhaaf wal nyaanna maaliidhaaf gandaan amantiidhaan wal qoqqoonna. Ijoolleen Oromoo wallaahi baay'ee nama dhiba yaani waan nama jibbisiisudha. Asumatti gandaa wal qoonnaa asumatti amantii wal qoonnaa asumatti maalii wal qoonnaa. Miidiyaan kun nama jibbisiisa takka yoo ilaalanii waa hundaafuu kana namni biyyaa ba'e tokko karoora biyyaa ba'eef san guuttatee osoo biyya ofiitti deebi'e bareeda. Hanga kaanii kaanaasa'u namni tokko gaafa biyyaa qabba'u karoora malee hin ba'u. Umrii isaa biyya ormaatti fixee dalagatee waan jedhe kana qabatee galee biyyatti ittiin jiraatuuf malee biyyaa ba'ee biyya dhufee amantii namaa xureessuu gosa namaa xureessuu injiraa miree ganda namaa xureessuu kun wallaahi gaarii miti. Maqaa of xureessuu intalti dhalaa tokko yoo qullaa baate ebaluu bara akkasitti suuraa isii ebaluu
suuraa isii sanarra deddeebi'anii hanga ji'a meeqa isuma profaayilii godhatanii fidan ajandaa godhatanii wallaahi alaamaa yaani subhaanallah takka takka yoo laalu waan qiyaamaan kalofte natti fakkaata rabbiin nu haa oolchu rabbiin jala nu haa baasu obboleewwan kiyya yoo dogoggore yoo balleesse ifama guddaanaaf godhaa galatoomaa ulfaadhaa waan na hordoftaniif baay'een isin galateeffadhaa piliis amantii wal qooddanii gandaa wal qooddanii wal arrabsina waan fokkataadha wanti akkanaa wallaahi homaa nama fayyadu